نور قلبي إذا كفيفني كرجمت برتبانني إساني بالخدا سر الجنة سلا دكان كيس داباني نور قلبي إذا كفيفني كرجمت برتبانني إساني بالخدا سر الجنة سلا دكان كيس داباني عمري إساقوت خدام إسلاما دتنا بسون جنة أبدا قلكما بركابكم سديني ورشا علماء والنساء حجة يوم إمام دما عمري إساقوت خدام إسلاما دتنا بسون جنة أبدا قلكما بركابكم سديني ورشا علماء والنساء حجة يوم إمام دما شيخ ولي إنيوت ولادا أبا أدبائي يا شيخ دمتنا قلبي سخرت ربي يا مولا أكنا في ستو يا ربي يا الله شيخ ولي إنيوت ولادا الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أكملكم سينا الشيخ فيا الشيخ آدم تولا إسم الترسل قبولي murree gabaabinaan akka beelatti isinii dhiyeessuudhaaf isinii dhufnee jira inshaallah. Seenaa sheekotii keenyaa kan hafteetis inshaallah Sheekh Ahmed Watar, Sheekh Mahmed Zabuur, Sheekh Musa Su'aadaa, Sheekh Amin Ibroo fi kanneen isaan fakkaatan sheekotii keenya kabajamtuu fi jaalatamtuu hundaa'uu isinii dhiyeessuudhaaf qophiirra waan jiruuf obsaan akkuma eeggattan har'aa immoo sheekha keenya kabajamaa fi jaalatamaa Sheekh Adam Tuulaa irraa jalqabuudhaan seenaa isaanii isin biraan ga'uuf isiniif as baanee jirra inshaallah. Kanaaf ergoowwan keessan kan websaayitii adda addaa irraa hanga qabaa ture kanneen miseejii adda addaatiin nuuf ergaa turtan seenaa sheekha keenyaa barreeffamaan yookaan sagalee yookaan immoo viidiyoodhaan waraabamee akka dhorkaamu jettanii kan nu gaafachaa turtan seenaa sheekha keenyaa nutis isiniif irraa waan afaan isaaniitirraa dhageenyeen hanga gabaabaa bareedaa ta'e tokko isiniif as baafnee dhufnee jirra. Kanaaf seenaa sheekha keenyaa amatallee yoo qoranne jenne waan amanni tokkollee nuuf fuudhu waan hin ta'iniif seenaa sheekha keenyaa hanguma isaanirraa dhageenye seenaa keessatti nuuf haa olkaa'amu jennee osoo isaan jiranii kan nutis irraa barreessinee yookaan ammoo irraa waraabnee isiniif oduuf dhufne. Kanaaf inshaallah sheekha keenya gabaabinaan sheekni iddoon dhaloota isaanii Sheekh Adam Tuulaa eenyu? Sheekh Adam Tuulaa eessatti dhalatan? Sheekh Adam Tuulaa eessatti guddatan? Sheekh Adam Tuulaa eessatti baratan? Eenyurraa baratan? Eessatti barsiisan? Eenyu faadaa kan barsiisanii eebbisan kan jiru gabaabinaan isiniif dhiyeessuudhaaf dhufnee jirra jechuudha inshaallah. Sheekni keenya Sheekh Adam Tuulaa eenyu? Maqaan isaanii kan abbaan isaanii baase Adam Ahmad Ammaroo Shankoor jedhama. Garuu yeroo ammaa Sheekh Adam Tuulaa jechuudhaan beekama. Sheekni eessatti dhalatan? Dhalootarraa eegalle jechuudha inshaallah. Sheekni Sheekh Adam Tuulaa eessatti dhalatan? Iddoo dhaloota isaanii godina Harargee Bahaa aanaa Kombolchaa ganda Usmaan jedhama. Iddoon sheekni itti dhalatan jechuudha. Achitti dhalatanii achumatti guddataniis
barri dhaloota isaanii akka lakkoofsa hijiraatti bara 1336 kan isaan dhalatan. Akka lakkoofsa habashaatti immoo bara 1907 irratti kan dhalatan jechuudha. Sheekni keenya Sheekh Adam Tuulaa umrii waggaa 12 kan barnoota diinii islaamaatti makaman. Erga umriin isaanii waggaa 12 guutee barnoota diin islaam barachuu qaba jechuudha. Sheekni keenya kabajamaan gama diin islaamaatti makaman. Eegas booda sheekni keenya erga umrii waggaa 12tti jalqaban booda namni yeroo jalqabaatiif isaan barsiise Sheekh Muhammad Ibrahim Baabbilee jedhama. Kitaabonni isaan irratti baratanis Qur'aana, Safiinaa, Mukhtasara, Shujaa, Baabatlii fi Umtaadha. Kitaabota hanga kana sheekni keenya Sheekh Muhammad Ibrahim Baabbilee irratti baratan. Itti fufuudhaan nama Sheekh Aliyyi Aruusii jedhamu irratti baratan. Sheekh Aliyyi Aruusii kitaabota Qaasimii fi Zubat bin Haaj irratti baratan. Sana booda Sheekh Muhammad Oborraa bira deeman. Tarkaanfii isaanii gara Sheekh Muhammad Oborraa erga fuudhanii booda sheekha kabajamaa kana irrattis fiqii minaaj irra deebi'anii baratan. Qullaabii fi kitaabota nahwiitiis isuma irratti baratan. Sheekh Sayyid Kombolchaa irratti immoo kitaaba Dahlaan baratan. Sana booda Sheekh Ibrahim Usmaan yookaan Sheekh Ibrahim Qeeqaa irratti kitaaba qaxoo baratan. Sheekh Abdallaa Yakkaa irrattis Arabiyyaa baratan. Itti fufuudhaan Sheekh Muusaa Addeellee irratti fanni mantiqaa fi ma'aanii baratan. Eegasii Sheekh Muusaa Eelaa Odaa irratti tafsiira yookaan hiikaa Qur'aana kabajamaa baratan. Sana booda gara barnoota fiqii deebi'anii Sheekh Ibrahim Koos irratti tawsiilaa baratan. Sheekh Ibrahim Koos irratti tawsiihaa baratan. Eegasii Sheekh Isaa Damdamaa irratti Fadul Wahhaab baratan. Eeganaa Sheekh Muhammad Gobbee irratti mahallii baratan. Eega kana immoo Sheekh Sayyid Qurroo irratti Bukhaarii fi Muslim baratanii xumuran. Sheekh isaanii Sheekh Sayyid Sheekh Abdallaa Waleensoo irraa barate. Yeroo san barumsi yookaan ilmiin hadiisaa Sheekh Abdallaa Waleensoo biratti kuufamee argama. Sheekni keenya bifa kanaan bonaa fi ganna keessatti beelaa fi dheebuus obsuudhaan dadhabbii fi hifannaan odoo isaan hin injifatin sheeka biyya tokko irraa gara sheeka biyya biraatti qaxxaamuruudhaan bu'aa bahii baay'ee booda barumsa isaanii kan waggaa 12 irraa hanga waggaa 37 jechuunis waggaa 25 isaanitti fudhate kana injifannoodhaan xumuran. Harka sheekni keenya waggaa 25 guutuu barnoota irratti dabarsan. Waggaa 25 kana keessatti beelaa fi dheebuu, rakkinaa fi gagadoo isaan irra ga'u hunda obsuudhaan kan barnoota isaanii xumuranii uummata barsiisuudhaaf as ba'an. Sheekh Adam Tuulaa eega baratanii booda caayaa diin islaamaa dhaabuuf yaaddoo qaban irraa ka'uudhaan yeroo jalqabaatiif godina Harargee Bahaa aanaa Dirree Xayyaaraa Araddaa Suqul ganda Addus iddoo jedhamtee yaamtutti caayaa diin islaamaa gad dhaabbatan. Achitti takka ja'anii kan barsiisuu jalqaban. Eegasii sheekni keenya erga majlisa caayaa diin islaamaa gad dhaabbatanii booda ummata duraan shirkiidhaan walitti laaqamee jiru gama tawhiidaa yaamuu jalqaban. Sheekni keenya Sheekh Adam Tuulaadhaa ummata dukkana keessa ture. Ummata aawoo dhaqee sheekootii duraan dabran duraan yookaan duraan du'an yaammachaa turan.
يا شيخ أكلناتي يا شيخ جنة النبي يا شيخ جاني أمتا قد جاتري ربي كينيا الحمد لله رب العالمين شيخ آدم تولا في تولان أمتا تولان تكون فتتولي عنده دولة إفاتي نوف أسباسا شيخ نخيني شيخ آدم تولا توحيدة أمتا وامو شركي يوخا بدأ في حالة فوقتا هند إرّا أمتا في سودان ديكما أكسما برنو تدالميا ديني يوخان مو إلمي فرائدا جدمو dargaggoota hawwanii fi manguddoota walitti qabanii barsiisaa turanii fi hanga ammaatti barsiisaa jiran jechuudha. Sheekh Aadam Tuulaa mootummaa ofaa fi dabraa keessatti takka poolitikaa yookaan siyaasaadhaan himatamanii hin beekan. Sirna mootummaa darbii keessatti nama du'e waammachuun yakka rabbii ol ta'e biratti dhiifama hin qabne shirkiidha jedhanii waan barsiisaniif waan dur hin jirre yookaan bid'aa raawwachaa jirtan waan jedhameef sheeyni keenya mana hidhaa keessatti waggaa 3 fi ji'a 5 hidhaman. Manni hidhaan inni itti hidhame mana hidhaa Harar keessatti yookaan mana hidhaa Harar dachii jalatti hidhamanii turan. Waan mana hidhaa kana keessatti isaan mudate rakkinaa fi gadatoo mana hidhaa Harar keessatti isaan mudate yommuu gaafatan kuni anaa fi rabbii kiyya biratti haa hafu jechuudhaan biran dabarsan. Miidhaan rabbiif jecha dhufe isumatti haa himatamu waan qabaniif jecha. Miidhaan rabbiif jecha namarra geesse rabbummaa qofti haa beeku waan jedhan qaban fakkaata. Sheekni keenya Sheekh Aadam Tuulaa. Sheekni keenya Sheekh Aadam Tuulaa if qaqqabuudhaan beekaman. Ammallee akkasumatti na arkii nama hin qabnee fi nama rabbiif jecha waan takka hojjetu ta'uudhaan beekaman. Sheekni keenya Sheekh Aadam Tuulaa. Sheekni keenya rakkoo armaan olitti dubbatanis irra geessullee barsiisurraa of duuba hin jennu. Sheekni keenya erga barsiisuu jalqaban waggaa 55 caalaniiru. Maashaa Allah waggaa 55 umrii isaa guutuu barnoota diinii islaamaa barsiisuu irratti kan fixan. Waggaa 25 immoo barachuu irratti kan fixan jechuudha. Insha Allah sheekha keenya rabbiin umrii isaanii ijoolletti nuuf haa deebisu jecha. Barsiisota sheekootii ammaan tana ummata islaamaa bahaa fi kibbatti dhihaa fi kaabaa fi kibbatti dhihaa fi bahatti barsiisaa jiran eebbisee hunda keessaa waan badhaase bakka. Sheekootii keenya kabajamtuu jaalatamtuu sheekha keenya kabajamaa jaalatamaa Sheekh Aadam Tuulaa irraa baratan hanga tokko kanneen barsiisuu irratti argaman keessaa tokko Sheekh Ahmad Kabiraa Burqaa, Sheekh Mahmad Abdullahi Cinaaqsan, Sheekh Hassan Adam Kombolcha, Sheekh Ahmad Watar, Sheekh Jamaal Ibriko, Sheekh Abdurrahim Arusi, Sheekh Muhammad Amin Jimma, Sheekh Abdullah Jabinna, Sheekh Abdullah Jabinna, Sheekh Abdul Qadir Wallagga, Sheekh Muhammad Zaburi fi warri birootis baay'eedha. Kanaaf sheekootii teenya kabajamtuu fi jaalatamtuu kanneen ummanni muslimaa hawaasni islaamaa jaalala isaanii keessa bakka kaayan isaan wallaalan kana sheekha keenya Sheekh Aadam Tuulaa irraa baratanii fi kan addunyaa kana nuuf ibsaa jiran. Kanaaf egaa sheekni